qabatee murtee fi murtii guutuu murteen an kanneen ala yoo tarkaanfatu kunoonni kanaa tarkaanfatu. Ana enaketi intala nagi hanga buite mirafi. Haga nama berdiri wanga babatee ba. Illi resa galti amma ali gammoji Ental jolle hoko waan jolle te kon sodaachisanii yoo feete dawaan tuutaa bitadhu deebisaa irraa fudhadhu suuq irraa deemi fajjeesi. Inkosta itabatta. Lubbu miti yoo teenyaawo. Lubbu miti yoo teessanii jaarsa bilaala naaf ree annin qaba. Darzaanan qaba. Alex Rasher nu godi Alex Rebo kana do'ay godi taara wali diriji Alex. Alex hono yaama amma adu fono Alex ti alafa. Alex fida. Mee namni hangaatu dhugumaan jaalatu khabaruu fuula joo amma lakkoo saabar reeffatu waliin naqaa walitti shak. Mee namni tokko kan araarsu billa Alex khaif nu qabu mee. Kamurti guutuu irra dheeraa kan jira amma nama wanti isaa jira naa fuudha jira nagalee fuudha. Hono ana jechuun. Ne guddi sauna nyinda zama la tadilla ma na mana fulu dabne na mana fulu dabe sai njane shi gale ji amma wa jayla ha sau jira mare ha sai ya fana mara himbeitu haye baka hata nan mantana ko da jecho jira sani ma galshin sani ma fodo na mina filacho mi isa filat dhugaa jirtu baruu barbaanne malee beektaa heerumaa fi fuudha isii barbaatutti hin jiru dhugaa jirtu numaa nuuni minangaatu ati maa nuun taphatte nuti dhugaa jirtu baruu barbaanne malee dhagee nuti heeruma kennuu miti kasii barbaadu hireen terabbii harkasii qaba hireen harka rabbii jirti harki rabbii harkasii qaba heeruma dhiirasii barbaaduuf hin dhufne dhugaa jirtu baruu naaf deemte malee. Me dhiibbaa akkanaati yoo shira qabaateen beeku malee wanti kun amma ani wallahi billahi ni jaaladha. Mirga keeti gara fuuldurattuu jaaladhu reen dirqisiisi malee waan jaalatan hundanii argatan jechuu miti fooqiin barbaanna amma hin harkadhu amma fooqiin fedhaa hin harkadhu. Ikkoo maal Ameerikaan deemuu bordu gaddeebuu fedhaa hin harkadhu waan fedhan hundanii harkatan jechuu miti tal. No bakka kanatti wanti nama lolchiisu takka hin jiru. Yaa Rabbi walii kaasii jidduu naawaas. Amo murtuguutu marfamtee jirta yaa buleessa kiyya. Amma kan waan si godhun qabu tuuni tuno intalli baadiyyaati. Mati baa rabbi biraa halas gaa. Siyaa urgeessu miina. Taanis jimma taanis kuno biyya biraati taanis jimma hangaatu marfamte wallahi murtii kiyya mbeenyaan. Kala baadiyyaa walii galchee kananiif intalli baadiyyaa walii galanii jiran. Wallahi wa billahi wa tillahi. Kananii ndiisi siin taatu. Siin taatu. Kananii ndiisi hangaatu fuudhe kananiin hin taatu. Hangaatu rooyya. Abdurrahman wallahi wa billahi gadin si buusa rabbi na jira. Gadin si buusa. Dagay. Hangaatu de Dala, welcome. Dhaggeeffadhu wanni Suuzaanii maali hajjattanii murtii guutoo namni narratti aanus hin jiru. Itti aanu gaa tokko miti taanta. Aatuuf si gaddaabadhu gaa? Ayyee. Namni narratti aanus hin jiru. Ammoo waan siyaasa hin jiru. Gaaf tokko gaafa ijoolleetiin dhaabbadheetiin abbaa kiyyafaa kamana keessaa haasoo rabbitti haaramu waan hin jee waa dubbadhee beetee abaa gurbaa hudduu qabattee gadi teessuun aan jee akkanattiin qabadhee gattaa'e dubbiidhe daatunis dhufee kabalana dhaabee jechuudha. Saniif deemtaan maatis. Yaa'oo nudhiis yaa'oo sirraa itti jiran naangaatu rabbi sodaadhu. Ameegoo sultaan kanan dubbisaan addaan bannee jirra saamunii kana. Soddaa kanan dubbisaa. Ayyee. Munira. Sultaan. Oyyee. Akkami nagaa? Wallahi alhamdulillah nagaa gammachuudha. Fayyaadha. Fayyaadha. Nagaa keeti. Baddee immoo. Hojiidhaatu biizii na godhe gaafa jidduu. Deemee bara hin jiru. Namni makiinaa gurguddaa san olii gaa kontirool. Hojiidhaan biizii taate. Hojiidhaan biizii seete. Dumaashee keessaan dubbisa habiibti asirratti miti keessaan daqiif deemi. Hai. Horufte ishee. Hangaatu ta'e sabbartee. Ani bari isa miidiyaarra waliin barree ni bari Munira. Jechuu kan nuti bara amma bu'aa jirra nuti namaa nuti deemi. Hangaatu laa murtii guutuu yoo harkachuu barbaadde takkiin ana qabadhu takkiin sultaa qabadhu. Bakka intala baadiyyaati yoo qashtiiti yaa harkasii kannee bakka dhisi murtii hin jaaladha ishee. Araadaatti narraa ta'e ilashi jedhe.
Araada narraa ta'ee lasharraa ji'oo sanjiin Suuzaan? jecha lakkafaadha hin danda'amu. Yaa Suuzaan dhugaa jirtu nu baafte akkana laallu beetii qaalii galatoomee kunoo. Maal jettee Hanga numaa fi jaaladhu? sila kanatti lubbuun nu dhiibbattee. Jaaladhu. Suuzaan? Siidhiisa hin jiraate. Maal dangaatu? Nin Siidhiisa hin jaaladhaan jiraan jee. irraa bu'ii jettee laashinarraa jee siidhiisa hin jiraatteen. Dhugaa jirtu Akkasii baafte jiraan bakka. dhageessee bakka kana waa'ee nan jee dhageessee. No, Soda. nin jaaladha. Diidhiisee hin jira jettee diidhiisee Akkasii fudhadhu siin kanneen- jettee intala baadiyyaa. Hin jedhu. Maala duraanis Harka sii kannee mucaa fudhadhu siin. Miiraan dhageenye dubbitan. ani bar waan haaree fidee mana kiyyoolin inni bar. Wanni ishiin na gaafattee bari harka nu lameen keessaa nama tokko qabadhu jettee harkasii kana Mooditara naa kan mee ni mooditara. qabadhee jira jechuuf yaa afaan oromoo isinii galee miti. Maali akkan Barreessanii koomantii jalatti. Koomantii barreessa. Habiibtiiti ya dhaggeeffadhu. Laal ni turra malee ni urraa itti jamboombiin. Na dhagaye ija laanafin. Qabsoo adda bilisummaa warra Muniraa qabsiisin mee muniraa obbeete jee taragaagee mee taragaagee. Nama miira san nageenya mee muniraa. Obsi mee xiqqoo Caalaa bakkatillee Oroo mee. jalti Caalaa Oroo. Muniiraan maal jettee haa? Muniraan ibidda shitu jirti koo isiin dhugaa jirtu akka nuti hin barre feeti ajandaa kana heddummeessuu feeti. Innoo ajandaa miti amma dubbiin dhugaadhaa. Waan namni Serious. ijoollee geessisu. Assalamu alaikum. Yaa. Waalaikum salaam. salaama. Kami nagaa murtii. Fayyaa. Sultaan. Qoy mee nama sirra guddaa Fatii qoy nama sirra guddaatii jira qoy haa dubbatanii waliin. Ayyee obboleessa guddaa. Adam faa jira kun Adam Maali jirtan murtii? studio nagaya jira rabshaa rabbii nurra dhaabirra jirra yaa turuu haadhatiyyaa waan tokko nurra ja'anii. Maali rakkoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Adam Kabir Adam baga dhuftee obboleettii teenya kanaatti Waan jiru takkallee dhabdee oliiga zooru jirtu tiirnaa fi Suuzaan nagaa. jirtu. Angatu. Kunoo murtii guutuu dhalaan shanirra wal lolte. Studio. Sultaan Fatii nagaa qabdanii. Zaanuu fuudhumaa fi dinnichaa sana ol baaseen irratti ta'eera. Kunoo gaasitti gabaa rabbii mucaa keenya Muniira. dhibe. Muniira. Wayye. Amma murtii guutuu miicoo haaree amma deddeemuun tana dhiisii yoo hin jeen barnee dhiisanii beekta. Ilaa sanii moo? Yaa. Ta'ee dubbiin Oroonni jabdu dhiisaa kan. jiru. Hidda wallaahi wanni Suuzaan jabaadha rabbii naa fuudhu yoo dhugaa isinii himi. Intala ati dubbii biraanis isii qabadhu ati isa harkachuudhaaf. Karaa No gabaabaa. jabeenya akkasitti miti. Laal. Waan tokko isinii himu Suuzaan miicoo qananii ganama kana bilbilaan viidiyoodha na biratti haasoo isiistee waan isinii jee isinii kadhaa amantanii halkan kun naan bari'in. Kalee saabar ganama lammaffaa dabala. Ana biraa ganama ree. No. Kalee saboo kalee hirriibaa keetii kanneen bakkisee dubbise kalee isaa akkanaati. Yaa kalee asrii galgala gisa nan deemu jiru. Guyyuma yeroo dura poosti gootu isa guyyaa kame kaatee sii poosti goote. Kanuma kalee galgala yaa dubbistee turte viidiyoo. Na dubbiste hoggaa jettu haasoma amaan rabbiitii moo waan biraa? Lakki wajji haasoo isa walii galchee ta'an isaan lameen. Murtii ni Garuu fuute. micoonni bareedini beektan akka miidiyaa irraa sanii miti. Tudha wallahi. Miidiyaa irratti illee bareeddu. Murtii. Ni fuute murtii. Maal? Amma isa waa'ee xiyaa dubbadha. Ni fuute moo fuudhuuf? Asa walitti eegaa wanti. Adam waa'ee xiyyaa dubbadhaa itti Angaatuun murtii guutuu argachuu qabdi moo dhabuu qabdi? Akka intala Oromoo akka namummaa takkatti hindee wal yaaduu qabna malee maali? Asummaan dille kun isaa malee hin dabbara. Gaatu miyyoon takka dhiyoo tana jinni ta'e dhufte dhageessee. Dhageenaa siima. Qoy studio. Miyyoon takka jinni ta'e dhufte dhageessee. Asdummaa tan finne asdummaa finne dubbiin. Haasdummaan hin jechuu jirtiisi? Awoo Eegaa maal? jinni jedhamu ni oofeetan. Afuura afur Dhiibbaa nama akka dhalaan jinni ni oofetan. Dhalaan hunda jinni jedhamu jirtu. Intal jinni jedhamu deeme. Angaatu. Caalaa Oroo dubbisa. Caalaa Oroo dubbisanii. Caalaa Oromoo dubbadhu. Maallaqa kamtu jira isin fuudhan nu fuudhaadhaa isin. Ayyaan Studio qabanii. kana. Barana sun diinii jirtu jettee miidhu studio dura. Isin fuudhan. Dhiiraatamiin isin fuun. Dhiiraatamtu jira. Mi'a gaabbaddaa kaa. Yoo isin Jara keenya sagaleen tiyyan jirtu fakkaatti hanga shabakaan naa dalagu. Sagaleen jirti. Caalaa dubbadhu.
Mau anjimat Anggaatu. masa yang puna. Ai isin Murtii guutuu jaartee harkateeti. Anillee asirratti qaabitiif irraa anuma qabaddu. Abbii jira. Anuma qabaddu biraa. Waan isin bukeessaa isin lameen ijoollee gadi takkaatiin ni beektani. Eh? Ijoollee gadi Anggaatu dhageessee fooloo na godhi. Murtii guutuu fuudhee jira. Allafaan jira. Naaf si jaalata. Na Kunoo dhageeffadhu Muniira. Kunoo Muniira. Jaalalti way naggada mootummaan. Yaa isin amarratti magaalaa baaftanii carataa filannoo ammootummaadha. Wayye. Naatu walii siin galcha murtii guutuu akkoo agis takka. Naatu walii siin galcha akkoo agis takka. Qubni hangaatu dhaggeeffadhu. Qubni karaa qubaa jennaan abba gudduun karaa garaa kalloon karaa sa'aatii ja'a. Ilaa caffee Oromiyaa deemti. Addan dhaabnu. Qoy haa Muniiraa qoy agis takka. Naatu walii isaan galcha. Hangaatu obboleettii biyya. Moot goradhaa soituu irraa baasa. Guys. Hai. Hangaatu obboleettii tiyya qubni karaa qubaa jennaan abba gudduun karaa garaa kalloon karaa sa'aa ja'a. Saniifuu caalaan kun ilma ganda keetiiti dhaggeeffadhu ilma ganda keetiiti nu sadeeru ijoollee daaroo labutaa jennu caalaan kun ganda keeti ilma ganda keetiiti keessattuu hedduu waliin dhalooytan isin lameen kun waliin beeytan. Dhawaa dhaggeeffadhu amma mucaa kana yoo si fuudhes yoo heerumtees inumaa daaroo labuusan guddiftanii jecha mucaan kunis qabeenya guddaa qaba waan ta'eef jecha. Incostante. Unaadhaa jirta wallahi. Yoo wal fuudhan. Incosta. Ana akkuma hangaatu na dhiistuuf jee borgorama fuudhuun qaba Suuzaas illee dhiise. Ani amma murtii guutuu malee umaanatti mul'atu wanta kana garuu bakka. Tajaajilummaa kun maali boo caalaa jajjarra kun maali? Maal jarjarra kun? Haala murtii koo caala narraa baasa. Murtii ijaan agartee xiqqoo caalaa ka jaalatte. Ati osoo sin argin moo kamitta? Haay. Haa osoo hin argin akkamatti akkam jechuudha. Amma sanii miti wayiin isinii maka. Sabiiraa mi namni jiru kun. Akkam beektanii jaalatti tun. Salfii dheertuu takka salfii dheertuu dhiiraa fi dhalaadha. Dhalaa takka dhiira takka dhiira takkatti salfii dheertuudha. Gaara mul'ata. Salfii dheertuun tun namichi dura jiru san namichi duuba jirtu jira taphata jaalattu. Namicha duuba jiru sanis nama biraa duuba jaalata. Akkanuma salfiin tun dheertuudha. Yoo wal afaan garagalan qofa ol fuudhan salfii tana. Yoo wal afaan hin deebine namni kun hundi wal hin fuudhu. Amma yoo hangaatu murtii jaalatte murtii michoo san jaalatte michoo san nama biraa jaalatte akkanatti fagoodha salfiin tun. Yoo namni kun salfii tana keessa wal afaan yoo deebi'e qofa ol fuudha. Amma murtiin gaa michoo sana afaan garagale yookaan michoon afaan garagalte yoo istuudiyoo. Salfiin tadirree idaati mootamana barumsaati. Boota dirree fuudhaati obboleessa salfii dirree idaati. Dirree fuudhaati. Salfii dirree fuudhaati. Wal afaan garagalee asitti. Amma wal afaan garagaluu kanatti hin beeknu ogummaa namni wal fuudhee beeknu wal afaan garagalanii nuti ilaalu wal fuudhan wal afaan garagalanii beeknu namni sun salfii san keessatti. Yoo kun hin taane salfiin sun akkanumatti deemti dheertuudha. Adamati fuutee? Abiira fuutee? Fuutee? Eegaa fuudhee? Fuudhee qaayee wal afaan garagalee salfiidha. Hayyee. Kunoo obboleessa keenya caalaa Oromoon fuune jedhe. Wayi fuudhu kun giddiidha qoy. Isin filannoo anarra gaggeessitanii ani Itoophiyaadha. Paarlaamaa bulchuu deemta. Tafuudhaa dirqiidha. Dirqiin fuudha? Yes. Nama akka fuusanii beektaa dirqiidha. Nama dharaan akka jala yaadu kan osoo hin ta'in dhiira. Laa akka bidii beektaa dhiira fuula jibbitee. Awwaamiyyoota hayyuudha bar wallaahi wabilla. Akka kiyyaa kana kaasuudhaa gara biraan deemin. Dhiira dhaabbatee yoo dubbii taate dubbii akka shanyiitti si bira kaanne hundinuu. Uunni dubbii si bira jira amma jechi. Waa'een dirqiidhaan hin jiru as keessa kitaaba keenya keessa dirqiidhaan ilma dhiiraa tokko fuudhaadhaa hin jiru. Kitaabni keenya dirqiidhaan intalalaa takka kanaadhaa hin jiru. Istuudiyoo kana fuusisnee akka amantiitti yoo taate. Guutaa kacarraa nuu kannaa nutis mana dhawanna gaa'e. Hangaatoo. Ana fuusista murtii. Ijaartii gaa. Carraa nuu kan. Awwaal dhaabbannu kaa jajjanii maali? Dhaabbadhaa mee dhaabbadhaa istiidiyoo. Akhiin namaa fuusifne beektaami. Hangaatoo mootirraa ka'e. Mee dhaabbadhaa guutaa akka dhiifama.
Nyiraa barbaannee jiru kana dhaabbatee mee istuudiyoo isin jajjarini. Hai. Istiidiyoo miti mitiyyoon gaggabdeensa. Mootirra jirta garuu hangaatu. Hangaatu yoo adda fudhattellee taa'e yaa mana keessatti hime. Gaafadhaa. Anuma ifin ajjeesuti. Nafee ta'an kun hangaatu. Viidiyoo waraabnee gadi himnaa. Viidiyoo waraabbannaati viidiyoo banaa. Maallaqa baankiidhaan qabdaa lubbuu.